bakkaa fi lafarratti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafarratti waaqayyo galannaa ga'u nagaa fayyaa fuuti. Ani taa viidiyoo samoona hinaan hojjettu argee tanan kara mana ishee dhufuu danda'ee jira. Innis maali? Hanga mana koo gurguruufan ta'a jecha jedhu. Mana ishee bitachuu kan dhufe mana ishee bitachuu kanarratti mee maal jetti? Miira maaltu dhaga'amanii shumaa wajjin gaafannaa. Asumarraan illee meeqa? Adeemee mana keessa nagaa gaafadhaa. Jirra jirtuu fayyaa keessanii nagaadhayi baga nagaa fayyaa taatanii hordoftoota kiyyaa jirtu sin jedha. Maal isiniin jechuun barbaada egaa waleen isaan argee dhufe ani garuu baay'eellee itti isin himanne garuu jechuudha yeroo aaran takka hiriyyaa ofiitti waa himatu takka immoo miidiyuma qaban irratti aarii bahu. Anis kan miidiyuma kiyya irratti akkanuma akkuma isin beektanii aarii kiyya hin qabbaneeffachuu fi wantoota hedduu raawwachaa ture. Eechafaatu si aara? Dhugaa qalbii miti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ta'ee bakka hunduuyyuu nama aara. Maal jechuudha? Laala sobdeen na kofalchiisti jechuudha. Maaliif jenna? Nan aara jettee kobotaashii? Hagasumallee jechuudha nama kofalchiisuun gaariidha. Garuu ani naaru kanaaru kobotaa. Ni taphana safaa isa dhagahee dhufee jettee miti reekaa jechuun nan aareetti ba'ee na rakkadhe. Isa dhageessee erga dhufte anis immoo yuu weelkaam baga dhuftee nagaadhanii bagumaayyuu naaf birmattee naaf galatoomii hiriyaa jechuun kanumaa fi waa rakkoon jiru dhugaadha moo sobaa nama gaafachuu nu sirriidha si jedhan. Egaa dhugaa argadhu siin jechaa jechuudha. Kaan amma sii toluun dhufne manicha keessirraa bitachuun dhufe. Yoo bitatte dasna jedhe. Silaa hin gurgurattanii beesaa. Ani kaa gurguruu hin barbaanne tokkoffaa lolli kana bare. Bakka akka bitachuun dhufe kaa. Ani gurguruu hin barbaanne kan gurguruu barbaadu abbaa miliyoonii. Sababni inni isaan immoo olii gallee rakaa gatii ittiin bitamu. Sumatu bituu edda. Sumatu iyyuu lafa sumatu mana kiyyanarraa bituu dhufe. Iddoo mana kanaa jechuudha. Manni kun amma namni waan xiqqaa si'a malee waan xiqqaa jechuudha. Amma sumatu kaa edaa si'iitu samoonni iyyuu kan nama ergee tolaalchisu sun. Egaa kabajamtoota keenya akkuma argitanii ani adde aarsuuf malee mana bitachuuf hin dhufne kanan dhufee fi dhugaa qoosaan hin jiru. Waldhabbiin isiin biyya alaa deema jettee inni immoo ergati biyya alaa dhuguma deemte. Ani garuu ergan galee gara dhufee hin beeku. Gizee tokko bicha wal biratti nu argitanii gizee san qofaan dhufee galee haa ta'uti immoo viidiyoo ishii yeroo laalutti mana gurguratti yeroo keessan immoo taasa'u inni bochi malee natti naasoftu jechuudha. Kanarraa sababeeffadhee mee jarri kun maalirra jiru kan jedhu dhufee hundummaa akka carraa inni mana hin jiru ishii argachuu danda'een jira jechuudha. Mee ammaa sababa wal dhabbii keessanii maalirratti wal geessanii sababni isaan dhabuu dandeechan maalidha? Atu erga deesse dhiyeenya jechuudha. Akka dubartiin takka deessee dugda ishii jabeeffatti malee waa hedduu yaaddu. Kanaaf atu erga deesse dhiyeengedda waan ta'eef reefu baatee afurmoo akkas natti fakkaate maalidha sin jedhame. Ol jedhi kamaa dhugaan aarsite anatu bitachaa araaraan jette jechuun wanni tokko gaafa argitee si aarsu namni itti namaa dabaluun qabdu si galee jechuun si ta'innaa laatana shakkaa beektaa. Maaliif jennaan yeroo tokko hiriyaan nama jara garagaatte waan hin taane yeroo itti raawwattutu jira jechuudha. Maaliif anis si shakkuun kiyya kanaaf dhiifama naa godhisiin jecha na gaafachuun kee sirriidha dhugaadha moo sobaayyuu dhufteetu maana laaluun kee waan kiyya hundaa arguun gaariidha sii galee hiriyaa jechuun immoo kana jechuudha tokkoffaa irratti sababni abbaan miliyoon paaspoortii kiyyas gubeef tokkoffaa paaspoortii kiyya gubatee jira. Ani aarii cimaa keessa jira dhugaa dubbachuu fi hamma kanaayyuu wanti na tasgabbeessee siifan baasaadha nan baasisiisaa fi wanta hundaa nasi sirreessaa fi anatu sirreessaa fi jedhee wanta hundaa waan xumuree jiru fan hanga kanaa tasgabbaa'e malee ani keessi kiyya tasgabbii hin qabu jechuu barbaade tananii sababni isaa inni kana godhuufis akka nan hin deemne barbaada sii galee gaafa ani deeme qa'ee kana gaafa gurgura ani maaliif an deemare tokkoffaa wanti an deemuuf qa'ee kana bareechuuf mana kana tolchuuf wantootan hanqatan mana koo keessa guuttachuuf sii galee
akkuma beekamu jireenyi biyya keenya keessatti widdii waan ta'eef wanta barbaadu san yeroodhaan godhachuu hin dandeessu. Tarii yoon achi deemetti wanta kana guuttachuu nan danda'a eeyyan nan danda'a. Yaada jedhu qabadhee tanani malee ani waan biraa yaadeetii miti kanatu narratti ta'aa jira siin jechuu barbaade tanan. Amma dhaggeeffadhu tokkoffaa irratti amma kanatti sanuu yoo haasoftu misuuta naasoftu wanti olirra naxxa qabdee akka kunoo wanni olirra akka nama xaawulaa daraddaruuti. Amma kana akka addaan baafachuu kana na rakkisa haa ta'uti garuu annaa qabatame qabadheera. Kasinichuu barbaadu ilmi namaa atamma isaa loluuf moo anaan loluu dhufte moo anaaf loluu dhufte moo isaaf loluu dhufte naan galleeme akkaataan keetu dhaanu fiire. Namitti natti isa inti fakkaate inaante itti ilaalisa isa inti fakkaate waan ta'eef ilaa ilmi namaa dhibba banazzara malee dhibba hin jiraatu. Biyya lafaa kanarratti kan qabeenya qabus kan qabeenya hin qabnellee tokkuma. Kan maallaqa qabus kan maallaqa hin qabnes tokkuma. Biyya lafaa irratti qabeenya qaati qabdu foon kee gammachiisa malee lubbuu kee gammachiisuu hin danda'u. Akkasumas immoo qabee achi deemtee biyya ormaa san deemtee wanta hojjettee fiddu suni kan lubbuu keetiiti malee kan foon keetiiti miti. Namni hinduu nan jedhu hin hojjenna. Aga fedhe qabeenya dura argate ittan dabaladha jedha malee natti xiqqaatiin jedhu. Inna ati galata waaqayyo jedhe. Dhugaas jira ijoolleen waggaa dheeraa hojjettee biyya arabaa hojjetanii galanii kan lukkuu dhuuftuu hin qabne baay'eetu jira. Anuu nan beeka jechuudha. Naannoo keenya sanii ijoollee baay'eetu jira. Imimmaan itti dhiiga ba'u jechuudha. Inna ammani inni odaatiin deemin qurxii jirtu sitti maara. Galee isaa dubbachuu dhuftee yookaan anaaf dubbachuu dhuftee jedhu asilachuu kun dubbachuu dhuftee ani bakka dhugaan jirtu tan dubbachuu dhuftee. Atamma nan deemaa kee kaate tokkoffaa daa'imti corqaadha kalee dhalatte. Galeemti kalee dhalatte. Daa'ima corqaa tanarraa deemtee oduu daa'imti tuwwaa taate atsatii idimee guutuu sitti ta'a. Garuummoo kan waan kakatee uume kakateetuma guddisaa. Inni itti aanu immoo atuu jechuudha. Amma xiqqooshii bayyanachuu nyaachuu dudda kee jabeeffachuu qabda malee biyya ormaatiin muddamuu hin qabdan. Keessattuu ani waa'ee mana gurgurtaa osoo hin taane nan deema kan jette kanadha jechuudha kan na yaaddachi. Maaliif jennaan erga deecheree baatee afur dhugaa dubbachuudhaaf samoonuma ani galu sanii jechuudha kan ishiin deechee gizee ani galu san reefu torbee sadii immoo akkasii aanguun. Haa ta'uti immoo daa'ima ishee kiristaanaadhaan kaasee anaa baay'een kechan argitaniif jechuudha. Haa ta'u aganumatti immoo biyya arabaatti nan deebi'a gaafa jettutti namatti dhaga'ama jechuudha. Odoo oggaallee guuttee erga deessee deemtellee haa ta'uudha. Inni itti aanu immoo jechuudha ati qabeenya dursan kenni fayyaa keetti dursa kenni ni waaqa kee galateeffadhu. Si galemti amma yeroo amma haalli biyya ormaatti jirtu baay'ee yaaddisa. Biyya ormaa deemte amma inni qurxi sitti maa sitti mana kanan gurgura. Odoo ati jirtu sitti meemaan kuni har'allee gurguruu baatu boru gaafa deemte waan ta'uu qabudha. Waan ta'uu danda'u sitti meera. Inni kanan godhe sanan godhe mana namaa waraabaa sitti ergaa kan manuma namichi irraa bite kan manuma kana namichi yoo tolfate waraabaa si ergaa akkana godhe sin jedha. Ati immoo hojjechaa irra jaarsi koo nama gaariidha akkana naa godhaata. Nuti shamarran waan ijaan arginu sun tan waan gurraan dhageenyu biyya ormaatti kan amanu. Dhagaartaa moo yaada afaan qabatta. Kanaafuu jechuudha waan gurraan dhageenyu malee waan ijaan arginu miti. Kanaaf isatti aaruun qabdu. Inni kan gara amma doo nama fide minaamin etta malee inni kan gara fuuldura ta'aa jiru sitti maara. Ilaal. Beekan halaalatti wallaalan of jalatti jedha Oromoon. Wannas jala jiru kana maaliif kana jedhe jette aartee dubbachuu sana maaf kana jedhe namni kun jettee yoo xanaxanuu baatte beekuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf isin lachuu kan keessa jirtan qaldii tapha osoo hin taane gaa'ila jechuudha. Gaa'ila kana keessatti immoo qoosaa osoo hin taane wal gorfattanii abbaa manaa faadha manaa jechuun yeroo baay'ee jechuudha ammaanii akka walitti jechuudha gizee hirribaa faadha kan wal gorfatanii dogongora hedduurra kan wal deebisanii sirraa adeeman jechuudha. Ni galee namni akkuma fillafiite walitti osoo hin taane amma yeroo baay'ee abbaa manaa faadha mana kana raarsu algaa dhalleedha. Namni jidduu seenuun cubbuu dhalleedha naante cubbuu seenina. Egaa kana fakkaata akka yaada mataa kiyyaatti boruu sallee nan argaa boruun simbiraa galaani dhugaachitti bararee dhufuun gaafa akkasitti loltan garaa odoon biyya kana jiru akkamitti biraa hafa kan jedhu sa'aatii kana kanan dhufe jechuudha. Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya meesinis jechuudha. Yaada kanarratti yaada qabaattan ni galeemti namni ni dogongora ilma namaati waan ta'eef ni galee kompiitarru bar oduma kompiitarra man dogongoroodhaan ilmi namaa hin dogongora.
innis nama waan ta'eef dogongora bakka itti mikaa waan gaafa ishiin deemte wanta har'a dubbate kan inni raawwata odoo beektu deemuu qabdi sijjammar immoo eenyudhaa ijoolleen ammaan booda jechuudha dhugaa yookaan inni hojjetee si haa jiraachisu dhugaa si tamasgeen yaa waaqayyo erga wanna qac gootee bultarka qabaatte qabeenyi dabalataan baay'een barbaachisu an akka kiyyaatitti kunam shamara biyya arabaati galtee biyya arabaatti tan deebi'a jettu tana naaf illee infamu jechuudha bakka nan hojjedhama ofitti amantummaadhaan galee ofitti amantummaadhaan hojjedha malee biyya ormaa nan deebi'a jedhee sammuu kiyya keessatti zoorsisuu hin barbaadu akkas ta'uu qabdaatis sigalee egaa kana fakkaata hordoftoota keenya yaada dabalataa qabaateettimi immoo boroonni dhufee isa wajjinis waa baay'ee dubbanna jechuudha. Tolee hordoftoota kiyyaa kana fakkaata jechuudha. Ani baay'eellee sammuu ofiifis cinqamee ishiitti deebii garaagaraa deebisee sammuu kiyyas ishiis cinquun barbaanne maaliif namni namaan jabaata tariitii asitti soo hojjennee wanta barbaanne kana guuttachuu dandeenya hin beekamu garuu waan inni guddaan immoo waliigalteedha akkuma ishiin jette bultii kan ijaaru garagara fiiganii osoo hin ta'in bakka tokkotti yaada wal jijjiirati kan inni jedhanii kanumaa ammoo ani paaspoortiin gubate sunis baay'ee na aarse manni akkasitti dhaadheeffamu gurguramuuf namoonni yoo dhufanii ilaalanii akkamitti kan eenyu wajjin xaare ani maaliifan amma deebi'aa jira kan jedhu sammuu koo keessa dhufe baay'ee na cinqaa ture haa ta'utii garuu immoo ulfaadhu kabajamii achi yoo dhuftee rakkoon kee kana sirreeffadhu daa'imnis ganaadha irraa hin deeminii naan jettee gorsa naaf laatteef galatoomiin jedhaan dhugaa dubbachuu fi namoonni baay'een osoo nama hin beekinis osoo nama beekaniis kan komantiidhanis nama arrabsan hedduu jira jechuudha garuu isaan keessaa adda taatee dhuftee na gaafachuu ishiitti wanti kun dhugaa ta'uu baruu ishiitti baay'een gammadee jechuudha maaliif gaafa namaa hubatan ka garaallee wal nyaatu waan ta'eef gaafa halaalaa walirraa ta'an immoo soba namatti fakkaachuu danda'a. Galatoomii ulfaadhu galatarraa fi sinin jenna kaa shamarri baay'een jechuudha biyya arabaati galtanii arabatti deebi'uu osoo hin taane asitti kutannoodhaan hojjechuu yaade atis immoo ofii keetiif nyaadhu re'ee kana dhaleerii nyaadhu ofii keetiif maal si caala furdoo miti hinoo ani yooma furdoo rafiin jedhe akka naqallabuu naqallabuu qaba na furdadha kunoo nyaannan biyyatti galee ni jiru nyaannaan luqee. Egaa turtii gaarii isiniif haa ta'u isinis yaada dabalataa barreessaa isiniin jenna amma yoo waan jedhe immoo wajjinis argamuu dandeenya.